ديدم تيس ديدم يشن تيس صدم جرت دلوت أيو قدو تقول دلوت أدا دلوت قرتي هيا فتت دلوت قام في فتت مي أما جتشم شي أنا واري مالت بلي سجر وني نيفا منوها قافتو إن وانتا تنب نيفا مسان قافتا شيخ ودا كان نيفا منوها قافتو جتمو كيسان دكيش مقام فينك إسنت نقام لغا دبتشو داف شيخ كان بربي أكن وجولي شمراني لكان قريد أبنو نقول إنو برسيسي بربي توقفا جتشو دا إجولين إيراسو إسان سو إسا أونلاين كان رب برسيسو إيغالين يو آتي مالك أنتي إرقين جارتي تيامي تيجئتين نواكت سواكت أك وني سننتاني أفوق لابتي دبتي شيء أنا واري بربي نجولي شمراني كانت ساني ما دقن شيء أنا واري بربي هاتي كينيا أبان كينيا بيارا مالك بك شركتي بك سيريتي أك أنا إرقي وقتنا إرقني سي أبارا جتي جولي أبارتي soda dhaaf jechuudha abaarsa haadhaaf abbaasa sodaaf jecha maallaqa itti ergaa baate akka wanni sun sirrii hin taane akka ati waan shirki irratti deeggaraa jirtu akka ati waan karaa sirrii irratti deeggaraa jirtu akka wanni san ati hin deeggarre dhufanii nu barsiisa onlaayinii kanarratti akka anillee karaa hin taane deemne akka maatiin keellee karaa hin taane deemne san nu afoo dhaabbatanii nu barsiisan shee ana warii barbe ana war onlaayinii kanarratti jechuudha yoo xiqqaate haga nu beeku waggaa jaha woo kijibuu baadhe jechuudha. ووكي جيبوا بعد برا أستاذة كان أنس يوسف أنس محمد فاول برنجرن جتشور برا سنة جتشور كان في نوجول ليش مرني برا قالت قدا كمان رقاد بتشو نمني أك هري ويجتشور يعني هرين بيتني متي غولفا وي إجا كان خيسا نساكي أكان أفدا بني أفدا وأولتشو دندين نبرسيسن شيء أنا وار يوسف ربي أمري ثاني نهاري رسو شيء إرالين هذا بدنا ننجن أنا اللي هم بيكن أنا تسام بيكمل إنسان على شوي جايو هم بيكن جارو لقى يوم يوجد شو شيء خرّا قدي بوا شيء نوان بلي سهم كبو هيو حاجة نجو وان تكبوت هنا متدوري يقول التاني بكون دواء إسارة دبتشون يكا أي بيدا نوفو كانيدا أن شيك نكدبتن نما تكا أنجن نما تكا وكنما لما كوبتين باس أنا أنجل سينجل maaliif jedhe waan na fayyaduuf jedhe waasi fayyaduuf jedhe hamtuu biraatii fi miti kanaaf maal balleessee ani maal balleessee namni kun akkana naan jedhe osoo jennee qoranne kun hundi hin ga'u jechuudha silaafuu yunu balliin namni dhalli namaa kun jechuudha yeroo baay'ee badii ofii hin argu badii namaatti quba qaba waan ta'eef shee ana waan rabbi umrii isaanii nu haa dheeressu ijoollee baay'ee dogongorraa deebisan. Ijoollee baay'ee manuma arabaa keessa jechuudha. Manuma arabaa kana keessa ijoollee baay'eetu mana shi'aa man hin taane dalaganii man haraam irratti dalaganii maallaqa achirraa nyaataa bahaa jira sheeka halaala moo haraama jedhanii gaafatanii haraama ila koo halaala jedhanii akka nu karaa sirrii dhaabbannee dalagannu kan godhanii sababa nuuf ta'an eega rabbiiti shee ana war Yuusuf rabbii umraa isaanii haa dheeressu ammallee jechuudha. Kanaaf ijoollee meeqa shiisha dalagaa shiisharraa maallaqa argata ijoollee meeqa haraama zinaa dalagaa zinarraa maallaqa argata maallaqni sun halaali moo haraami jedhanii sheeka gaafatan haga ammaatittillee gaafii isaanii dubartiin kennaa keessaaf ijoollee shamarranii haga har'aatittillee ustaaza keenyata inuma gaafataa jirra gaafii inuma gaafataa jirra obsaadhaan osoo guyyaa takkatti barumsumaan kaleessa barsiise nagaafatta osoo jedhanii nu hifatin waggaa kana dheeraa onlaayinii kanarra nu barsiisaa jiran jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Agum assalaamu alaykum jedhallee hin beeku dhugaa rabbi. Yoo assalaamu alaykum isiniin jechuu dide dhiifama naaf godha. Miira keessa seena. Namni fungaan dafee miira keessa seena dhugaa ani ofirra argee jira waan ta'eef. Wanna sheekaatti bidda naqabi jechuudha. Maalidha? Aadaa dhalli namaa kun dafee waa dagataa waan jedhu takka dhagame jechuudha. Maalidhaafi? والله نمني أونلايني كان رتكي جبني فايدة هنكبو أكا نو في لالي جتشون نمني إيجو ليش مرني أكا ما لك كينا هركا قبن غرساً برنوتاً دليل غرا يوكي رقا غراتين قنو دابني شيكا وندر شي أنا ور يوسف والله ربي أمرسانا على إيرس يومي يوجد حمتو سان الرها قبل أنا ملينا من أوفة كورة دبتها هنجر يوكي إبالو ما أكا شيكان جدي جدا هنجر قارو وان إسان قالوا نساني كان الديبون قباتو جيتشو
galanni isaanii akkanan deebi'ee qoosatti akka qoosa jechuudha. Akka qoosaatitti bakka qoosaatitti argamuu qabaata. Isa nama guddaadha. Rabbi sadarkaa isaanii fuudhu. Inshaallah rabbi dalagaa isaanii irraa haa jaalatu. Badii isaanii hunda rabbi haa dhiisuuf. Wanni nu dhiifam isaan nu gaafataniif illee hin jiru. Maal jedha wanni isaan addatti isaan dalaganii jiru. Wannuma an dalagaa jiru. Wannuma ati dalagaa jirtu nuun jedhan jechuudha. Eeyyan dullattiidha. Adhallee boruullee dullatti. Garuu maaltu dulloomsee sun gaafiidha. Sun gaafiidha. Homaa miti kasanii jechuudha. Odoo isaan balleessa wayii qabaatanii osoo isaan balleessa wayii qabaatanii balleessa isaa irra darbuuf qabaanna ture. Wanni isaan balleessan maaliidhaaf? Wanni isaan nu dabarsanitu san caala waan ta'eef isaan galata keenya nurraa eeguudhaaf nu barsiifne kaleessallee jechuudha. Rabbumarraa argachuudhaaf nu barsiisan. Kanaaf rabbi inshaallah jazaa isaanii jannata haa godhu. Duniyaatti illee isaan haa milkeessu, aakiratti illee isaan haa milkeessu. Kanaaf obboleeyyan kiyya warri sheeka guddaa kana waan salphaa waan xiqqoo tanatti maal isaan bichatan isaanii qofa isinii dhagame nama meeqa dullatti hidhan arrabsaa jira. Yoo biyya bilbilamma ijoolleen kana ijaasaa galtan jechuudha biyya jechuudha. Biyya boqonnaa wayii deemtu dullatti hidha isinii jedhaan jirani. Maatima keessan keessa dullatti namni isinii jedhan jiru. Jira jechuudha. Waan kiyya ta'e waa obboleettii kiyya ta'e waa obboleettii tatti ta'e irra darbitaaf. Garuu kana mahayyuu kana nama guddaa tokko waa inni dubbate akka waan xiyyiitiin na waraanee wayiitti irraa dubbanna jechuudha. Wanni kun dogongora. Wanni kun irraa deebi'amuu qabaata. Wanni akkana akka lammata hin deebine. Isaan haballeessanii haballeessuu baatan. Wanni isaan nu godhanirra wanni isaan nuuf godhanitu caala waan ta'eef. Shee Anwaar Yuusuf ani maqama isaanii kanallee dha'uun sodaadha dhugaa rabbi. Maaliidhaafi akkaataan isaa itti kaayitu bakka guddaadha waan ta'eef. Kanaaf wallahi rabbi umrii isaanii haa dheeressu. Namni hifannoo takka malee gaafuma amma an gaafadhe irraa bu'e jechuudha. Himuma amma an gaafadhe irraa bu'e keessaaf waa'ee jaarsaaf jaartii jechuudha. Ijoollee keenya maa dagattan? Wallaalummaa irraa ijoolleen teenne jechuudha. Nuti ijoollee shamarranii gaafa ustaasni keenya yookiin barsiisan keenya kun hin jirre osoo nikaa ufi qabne jechuudha. Osoo nikaa biyyarraa qabne nikaa saniin deemnee ka biraatti heerumne sheeka wanni kun hin ta'a jedhee osoo nikaa biyyarraa qabu ka biraatti heerume sheeka ni ta'a jedhee gaafii gaafatan turre. Ati gaafatan turte hin turre. An dhageeffatan turre yoo gaafachuu baatte ati dhageeffatan turre. Hunduu keessa jira jechuudha. Wallaalummarraa wanni sun sirriin karaa sirriitti deebi'a. Nikaan nikarratti hidhamu kan jedhaan gorsaa turan isaan jechuudha. Arraba takka malee jecha fokkattuu takka malee bifa gorsaatiin bifa itti sii galuutiin barnoonni walii lama barbe tokko lolee si barsiisa. Tokko akkaataa ati sirraa fudhattuun jechuudha. Akkaataa ati barumsa san qabattuudhaan si gorsa jechuudha. Si barsiisa jechuudha. Ani Shee Anwaar rabbi muka isaanii osoo halkanii guyyaa dhageeffadhe barnoonni isaanii na hifachiisu. Maaliidhaaf akkaataa isaa itti si keessummeessaniitu akka ati hifanni si godhadha. Kanaaf sheeka keenyarra gadi bu'a. Ijoollee keenya nama guddaa fakkeenyaan godhatina. Yeroo ba'a amma yeroo biyya biraallee osoo sheekni tokko yookiin ustaanni tokko dhufee waa jedhee akka waan xiyyeetiin waraaneetitti akka wanni inni dubbate sun waan amma dura hin taane wayitti gochuu hin qabnu siniin jedha. Ani ammoo kana dubbataa jiru nama tokkorraa dubbataallee hin jiru. Ustaaziin illee irraa dubbadhu hin jenne dhalachuu kiyyaayyuu hin beeku. Garuu waan dhagame ibsachumaaf jechuufi kanaaf isin balleesse dhiifama. Wanni sheekni keenya Anwaar nurraa qabisi ijoollee amma dhuftan beekuu dhabuu dandeetta isinirra laallamu waa amma dhuftaniif. Garuu akka guyyaa kun miidiyaarra bulee akkuma isaan jedhan miidiyaarra dulloome kun waa baay'ee argee jira jechuudha. Wanni isaan barsiisan yoo bakka isaan barsiisan waa isaan barsiisan bakka barnoota isaanii yoo dhaabbatanii barnoota hedduu argatanillee waa isaan dabarsaa turanillee ni beekan jechuudha. Kanaaf ustaaza keenya rabbi umrii isaanii dheeressu sheeka keenya hayyuu nu qabnu keessaafuu hayyuu ijoollee shamarranii qabdu abbaa ijoollee shamarranii qabdu gorsaa ijoollee shamarranii qabdu dhugaa rabbi barsiisaa ijoollee shamarranii qabdu jaalattanii jibbattanii udda Shee Anwaar irra barachuu eegalle maallaqa qusachuu eegalle wallaahi qoosta isin an akka kiyya jechuudha. Maallaqa wachuu qusachuu eegalte maalidha qusachuurraa yooma qusachuullee baadhe akkaataan itti baafadhu sun jechuudha. Akkaataa maallaqaan itti baasu sun sirreessuu eegale jechuudha. Maaltu haraamii maaltu halaali dhugaa dubbachuu an duraan jechuudha. Nama rabbiif jedhii kana sheerii godhii waan kana sheerii godhii wanaan jedhe sheerii ma godha. Garuu barnoota isaanii irratti ammoo akkasii miti. Wanni rabbi nama qabaniyyuu hin jiru. Feetu sheerii goota feetu dhiistaa jedhan. Garuu abbaa akka jedhe sun dileedhaa jedhan. Yoo dogongoruu badhe yoo dogongorri naaf dhiisaa. Kanaaf
osoma been jettee sareen jedhan huboo jedha. Almuhim akkasiyaan xumuree jira. Nagaan jiraadha yoo balleessanillee dhiifama. Dhiifama naa godha. Rabbi umrii kennan nu haa dheeressu. Umrii isaaniillee haa dheeressu. Hamtuu isaanirraa haa qabu. Ija hamtuu isaanii argini. Inshaallah waan gaarii irra malee waa hamtuu irratti isaanii fi olumaa keenya beektoota keenya hayyoota keenya waan gaarii irra malee waa hamaa irra akka fakkeenya fudhanne isiniin jedha. Ana immoo gama funkeetiin yoo isin balleesse dhiifama naa godha. Na hoffalchaa isiniin jedhee jira. Nagaatti warri na raabsitanillee warri yaadni kiyya kun hundi isiniin taane dhiifama jedhee jira. Ani waan beekurraa dubbadhe kanarra beektanillee hedduu jira. Yoo isin mufachiisillee dhiifama isiniin jedha. Nagaatti yaa. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Turtii gaarii uummata qashti. Isinitti haa tolaa yaa.